Gaanfa Afrikaatti waan guddaatu adeemaa jira. Sochiin Israa'el siyaasa akkasumas immoo nageenya gaanfa Afrikaa waggoota kurnan dhufaniif jijjiiru malaa jedhu xiinxaltoonni. Israa'el biyya jalqabaa bulchiinsa Somaalilaand kan Somaaliyaan qaama keessa jettuuf beekamtii kenniteetti. Kana hordofee dhaabbileen biyyoonni mormii isaanii ibsaa jiru. Fakkeenyaaf Somaaliyaa keessatti mormiitu mul'ate. Gama kaaniin Somaalilaand kan waggoota 30 oliif biyya ta'uuf qabsaa jirtuuf gammachuu guddaatu mul'ate. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa dhimma Somaaliyaa irratti ejjennoo isaanii yeroo ibsaa jiranitti Itoophiyaan callisuu filatteetti. Maaliif murteen Israa'el Itoophiyaaf maal akeeka? Gaanfa Afrikaaf hoo? Israa'el maaliif Somaalilaandiif beekamtii kennite? Maaliif amma ta'e? Sochiin Israa'el keessumaa sochii Masriin gaanfa Afrikaatti gochaa jirtuuf danqaa ta'uu danda'a. Viidiyoo kana keessatti hojjemaa ilaalla. Giddugalli bahaa wiirtuu ijoo siyaasa addunyaati. Isatti aanee iddoon qalbiin biyyoota jajjaboo addunyaa harkisuu gaanfa Afrikaadha. Sochiin Israa'el tibbanaa immoo kana cimsaa jedhu xiinxaltoonni. Murtiin Israa'el yeroo sochiin Masrii gaanfa Afrikaatti cimee jiruu fi Itoophiyaanis karaatti ulaa galaanatti baatu cimsitee jirtutti mudate. Torban dura miidiyaan buufata isaa United Arab Emirates godhate Masriin buufata doonii Jibuutii fi buufata Asab misoomsuuf walii galtee jedhee gabaaseera.